waanuma gaariidha. Keessumatti amma haala sochii akkasii keessatti wanti mul'ataa jiru tokko odeeffannoon naannoo lixa Wallaggaatii bahu akka agarsiisutti fakkeenyaaf naannoo Tongootti helikooftariitu deddeebi'a. Mi'a deddeebisuu reeshina guuruutti helikooftariitu deddeebi'a kan jedhu uummanni irra deddeebi'eetu kaasa. Egaa kanaan dura kan dhageenye kan beennu isaanis kan kileemii godhanii ribeliidha yookaan immoo humna fincilaati shaneen yookaan immoo shaneen ABO Asmaraa jechuudha. Helikooftariidhaan loluudhaaf isaanii kileemii godhu takka dhageenye hin beennu. Amma garuu bifa baha Oromiyaatiin itti liyyuu poolisiin tocho'aa ture wajjiniin haala wal fakkaatuun helikooftariin galaa deddeebisaa jira. Helikooftariin eessaa akka inni dhufe namni beeku hin jiru. Garuu jarri kun helikooftari qabna jedhanii isaanii dubbatus takka dhageenye hin beennu. Garuu uummanni wanta ajjabe dubbataa jira. Maanni wanti jechuu barbaade namni qawwee baatee ganda keessa ani loltuu shaneeti jedhee adeemu Oromoodha. Namni ganda akkasiitu anneerra jedhee haasa'u Oromoodha. Keessumatti immoo kan loltuu daggalaa dhufe kan wanti nama hin fakkeessines jira. Katamaa keessa dhadhaabatanii dubbii suuraa ka'anii ergan kana. Loltuudha malee dhaabbatee suuraa hin ka'u. An akkam beekutti loltuudhuma hojii isaa hojjeta malee wanti ganda keessa deemanii suuraa ka'an kuni xiqqoo see gaaffii namatti ta'a kun mataansaa. Garuu rakkinni cimaan maaloodha? Waa'ee kanaatuun ta'in rakkinni cimaanii uummata Oromoo isa kanaan dura seenaa keessatti ABO inni beeku maqaa kana qabatanii uummata amansiisuudhaaf yaalii gochuun kun kunoo nuyi ABO jechuudhaan ijoollee qotee bulaa ijoollee hiyyeessaa amansiisuudhaan kunoo ijoolleen ABO'tu nu wajjiniin jiraa jiru. Abbaan piroojeektii kanaa garuu ifa ba'aa deemaa jira akka koo. Maaliif yeroo isaatu ga'e waan ta'e uummata hiraarsuun gam tokkoon helikooftariidhaan gargaaramaa gam tokkoon immoo nuyi ABO'dha jedhanii hiyyeessa fakkaatanii daggalaa ba'anii uummataa wajjin rakka wal qabachaa gam tokkoon immoo magaalaa keessatti nama ajjeesisaa wanti kun ifa ba'aa deemaa jira jechuudha. Kanaaf dubbatamuun isaa yeroodha. Uummanni keenya sirriitti kana qulqulleessee beekuutu irra jira. Namni qawwee baatu Oromoodha eeyyee. Kan kooti jedhee kan dubbate Oromoodha. Ownership kan itti gaafate Oromoodha eeyyee. Shanee kan jedhamu Oromoodha kan ownership loltuun qaba jedhee kan haasa'aa jiru jechuudha. Abbaan piroojeektii kanaa garuu wanta dhossaa hin qabne wayyaanedha. Akkamittiin wal arganii kana walii wajjiniin hojjetaa jiru? Maaliif kana hojjetaa jiru? Warra hojjetaa jiruuf dhiibu. Projektiin kun garuu projektiin uummata Oromoo du'aa ba'e yeroo inni tasgabbaa'uudhaaf ga'etti tasgabbii dhoowwachuun ijoollee hiyyeessaa yeroo isheen boqonnaa geessetti boqonnaa dhoowwachuun safara keessa deemanii maqaa Oromoo garaaraasuun hojii wayyaanee. Kanaaf uummanni keenya isa kana qulqulleessee